daawwattoota keenya kan Nubia Media nageenyi badhaadha. Kutaa tokkoffaa yeroo dabre Koloneel Abbaba Garasuudhaa wajjiin marii bal'aa godhuun keenya ni yaadatama. Kutaa lammeeffaa amma qabannee isinii dhiyaannee jirra. Turtii gaarii nu wajjin akka qabaattan afeerraa teenya. Jidduu kana baabura jijjiirama qabsoo Oromootu gufatee jedhu. Baabura qabsoo Oromootu karaarraa miliqee jedhu. Sabboonummaa Oromoo harcaasaati baaburri kun deemaa jira jedhaniiti siyaasaa rakishaa gatiin qabne warratti daldalatu jira. Arrallee Oromoo walafaan deebisanii hongeessuuf warra barbaadu. Dhugumatti baaburri jijjiiramaa kun Oromoo hurgufaa harcaasaa deemaa jira. Sabboonummaa Oromoo qancarsaa ajjeesaa deemaa jira. Maaliif Oromoo achi masaraa sana keessa deemee afaan Oromoo haasa'uu deemanii ilaalle qeesii tokkoffaa maal tokkoffaa ilaalanii naftanyaan achi guutee achi namne jedhanii warra isaan warra beekaa Oromoo burjaajessuuf jedhuudha. Warra beekaa kaayyoo isaanii galmaan gaachuuf soba waan hin jirre uumanii odeessaniidha. Seenaan masaraa biyya Itoophiyaa bara Dr. Abiy achi galee jijjiirame. Already kana namni soba jedhu yoo jiraate dargaggoota geessinii argisiifneerra namoonni dhaqanii arganiiru siidaan dhaabbate yoo jiraate annas sobe jechuudha. Siidaa wayiitu jira. Suuraatu jira. Suuraan immoo kaa'amuun dirqama. Eenyumtu seenaadha. Otoo biyyi kunillee akka biyya tokkootti turte kolonii jalallee otoo turte biyyi kun gaafa sana kan bulche in keessa seen dhalootatti maal dabarsitare yoo suuraan keenya suuraan maaliif barbaachisa? Gaarii soo ta'e gaarii dabarsita. Hamaa soo ta'e hamaa dabarsa. Siidaa maaliif ijaarra? Siidaa annolee maaf dhaabne? Siidaa qabsaa'otaa maaliif dhaabne? Dhaloonni kun hin darba dhalootu dhufu. Waan gaariis waan yaraas argaa biyya kana keessa waan ta'e argaa guddatudha. Biyya isaati waan ta'eef. Innaa naftanyaa maal kan jedhan eessa jira? Mee naftanyaan Oromoo irratti waa murteessu naftanyaa waa'ee namni tokko gadi ba'ee Facebook irratti haasa'uu hin danda'a. Namni tokko gadi ba'ee waa haasa'uu hin danda'a. Hamma dhufee nun tuqnetti, hamma dhufee mirga keenya hin sarbinetti, hamma dhufee jireenya keenya irratti buunetti namni haasa'eedhaaf nutti dhufee nu nyaate nu liqimse jettu. Jecha tokkotu jira obbo Taayyee Danda'aatitti fayyadama. Dur gaafanii hunduma keenya dur gaafa ijoollee turre yoo waa balleessitee yoo waa intanaatti bulguu sitti yaamaa jedhaan. Bulguu sitti dhufannaan namuunuma sodaata. Garuu bulguun kan jedhamu hin jiru. Waan akka ija afur qabu, gurra shan qabu, gaafa qabu, uuma addaa nama fakkaatu garuu jedhaniiti akkasitti amma naftanyaan eessa jira? Akkuma bulguu ittiin nu sodaachisuu ta'e malee naftanyaan isa kami? Hin beektaa naftanyaan amma Oromoo irratti hin jiru. Kanaafuu soba kun naftanyaan Oromoo irratti kanaa booda har'as ta'e borus iftaanis sirni naftanyaa deebi'ee Oromoo bita kan jedhu abadan nutu lafarraa dhuma malee hin jiraatus hin jiru. Inni biraa sabboonummaa kan jedhamu sabboonummaa jechuun wareegama kaffaluudha Oromoodhaaf. Of kennu sabboonummaadhaaf Oromummaa eenyummaa isaaniitiif uummata isaaniitiif warra of kennanii biyyeetti dabalaman baay'eetu jiru. Ammallee taanaan warra Oromoodhaaf hojjetan of kennanii Dr. Abiy gaafa masaraa galu iskiriiptoo malee harkaan qabu. Eegduu qulqulleessituu kaaftee warra TPLF ture. Hoomtuu jiru. Ajjeesuu danda'u, qaluu danda'u, fannisuu danda'u. Naa ajjeesan jedhee gale. Yeroo adda addaa yaalan. Achuma taa'eet Getaachoo Asaffaa Rabbii gaditti kan namni waaqeffatu xalayaadhaan kaase. Saamoraa kan Rabbii gaditti namni waaqeffatu xalayaadhaan kaase. Eenyumti waan sana gochuu hin danda'u utoo Abiy ta'uu baate.
Maaliif humna isaan gitu qopheeffattee dhaquu qabda yookaan achi teessee kana gochuu jechuun sabboonummaa olaanaadha. Sabboonummaa jechuun akkasii wareegama kaffaluu. Sabboonummaa jechuun Oromoof hojjechuu. Sabboonummaa jechuun gadi ba'anii boo'uu miti. Waan hojjetan lallabaa deemuu miti. Sabboonummaa jechuun Oromoodhaaf waan ta'u hojjetanii Oromoo fayyaduudha. Akkamitti lallabaanii miti kan fayyadan. Iyyanii miti kan Oromoo fayyadan. Hojiidhaan argisiisuudha. Sabboonummaa jechuun saba kaan dhiisanii, saba kaan arrabsaa, saba kaan Oromoo walitti buusaa, nutu caalaa, ati abaluu gadi jedhanii lallabuudhanii miti. Gumaa kee bara dhufuu siibbaafnaa jabaadhuudhanii saba biraa irratti Oromoo duulchitanii miti sabboonummaa. Sabboonummaan hojjechuudha, of kennuudha. Oromoo ta'anii mul'achuudha. Sagalee dhofgatanii immoo hojjechuudha. Maaliif guddina Oromoo, egeree Oromooti. Kanaaf warri sabboonummaan bade jedhu ofumaafuu sabboonummaa kan hin hubanne boo'anii boochisu Minilikaa dhaga'u jedhanii uummata walitti dhaga'a. Minilikii eessaa dhaga'a? Minilikaa dhaga'u dhaadannoon akkasii. Mallasaa dhaga'u maal jechuudha? Ekeraatti lallabuun. Fayyaa dhabuudha. Oromoon aadaa akkasii hin qabu. Oromoon ekeraatti lallabu hin jiru. Reeffatti akkamitti lallabu? Reeffatti iyyuu miti Oromoon nama booji'eettuu lallabu. Hin sirreessa. Reeffa yaa dhaga'u jedhanii bara reeffatti gadi lallaban sabboonummaa jedhanii himachuun qaanii dhabu. Kanaaf sabboonummaan hojiidha. Oromoon hojjetaa jiru. Halkanii guyyaa hojjetaa jirra. Keessattuu immoo baabura jijjiiramaa sana kan oofaa jiru Dr. Abiy sirriitti oofaa jira. Qajeelchee akkasiin karaarraa hin dabne otoo fanjii jala naqanuu, otoo asii ibiddatti qabsiisanuu, otoo maal jedhanuu baaburattiin sirriidhumatti deemti. Oromoota immoo ofirraa harcaaftiituun ta'een Oromoota baay'eetu itti dabalamaa jira. Inumayyuu gartokkee ol Oromootu irra jira. Halaala ta'anii isa boo'an isa iyyan utuu hin ta'in dhugaadhaan yoo hin laallate yoo dhugaadhaan dhugaa dubbanna ta'e. Kanaaf warra sobanii fedha isaanii yoo nuti xaqilaa ministeerii hin taane gantuu siin jedhu ani amma yooni waan nama barbaadeef qabsaa'e ani gaafani abaaboo bira deemu bar qabsoon koo hamma Oromoon waan barbaadu argatutti qabsaa'uudha malee hamma Daawud Ibsaa xaqilaa ministeerii ta'utti qabsaa'u miti. Kanaatu namaan galii ni bar. Daawud Ibsaa waan namni inni xaqilaa ministeerii hin ta'initti qabsaa'uu baadde gantuu naan jechuu qaba. Nabite moo isaa tajaajiluufan dhaladheen sammuu qaba saawwa miti abbaa argee jala hin deemu yoo nu jala deemuu baatte hangaasaan gantuudha jedhanii gola keessa taa'anii yoo iyyan yoo Oromoo suuraa gad deebisanii Oromoon qullaa nama naafu. Oromoon safuu qaba, Oromoon aadaa qaba, Oromoon ceera jedha karaa Booranaa kanatti ceera qaba. Namoota ummataaf halkanii guyyaa tajaajilu, ummataaf wareegamu arrabsuun qabdu. Mormuun kanuma jiru addunyaa keenya keessatti. Taayitaaf qabsaa'uun kanuma jirudha. Garuu qixa sirriitiin lakkii badhaadhinarra natu caalaa abaa'uun karaa nagaatiin qabsaa'uu hin danda'a. Homaa rakkoon qabu nama ajjeesuu garuu hin danda'u. Nama arrabsaa ooluu hin danda'u. Sinajjeessa jechaa dhaadachaa ooluu hin danda'u. Olaantummaa seera jira. Kun dorgommii miti kuni jaarraa keenya keessa hin jiru. Jaarraa keenya keessatti jaarraa kana keessa bifa kanaan mootummaan milkaa'ee hin jiru. Yoo milkaa'eeyyuu galma gahuu hin danda'u. Mootummoonni baay'een yoo kana mootummaa ta'anii biyya ta'uu hin dandeenye. Dabuuf Suudaan fa'aa fudhachuu dandeessa. Sumaalee fa'aa fudhachuu dandeessa. Bifa kanaan yoo deemte gosaan Sumaaleen gosaan wal cireet mootummaa dhabee waggaa 20 ol. Nama tokko namaaf deemta yoo ta'e nama aangessuuf deemta yoo ta'e saba balleessita jechuudha. Jarri kun yoo ofiin aangofne sabnaa baduu irra jirudha. Kanaaf sabboonummaan ekeraa yookaan reeffaa dhaga'uudhanii ijoollee waan beekne walitti qabanii iyyisiisuu miti.
Asirratti waa'ee sabboonummaa hoo kaasan Dr. Abiy naftanyaadha. Naftanyaa wajjin maal jedhanii yoo iyyan dhageessa. Dr. Abiy warra iyyan kana dura gaafa isaan iskoolaarshiippii argatanii asii wayyaanee isaaniif kennitee deemanii baratanii jedhan sana dura Oromummaadhaaf qabsaa'aa ture. Sabboonummaa jabaa nama qabu keessaa isa. Ani gaafan Eertiraa ture asitti wal mari'anneerra wajjin qabsoofnayyuu jenne. Qabsoo keessa ture. Gaafas na dura qabsoo keessa ture. Gaafa hiinsaa jiru aksesii qabuun waan kana hubatee qabsaa'aa ture. Ajjeesuudhaaf yeroo hedduu yaalanii turan. Obbo Mallas irraa jalqabee. Iccitiidhaan akka du'u. Maaliif namni kun gara inni itti deemu waan hubataniif. Dandeettiisa. Hiinsaa keessaa ari'anii jiru. Nu gargaaraa ture warra isa mormu kan warra inni sabboonaa miti inni naftanyaa jedhu kana ana biratti itti bilbilee Daawudii naasofsiisee waan godhuu qabu itti meeyyira. Asmaraatti ana biratti. Si biratti. Na biratti. Daawuditti bilbilee. Ana biratti Kamaalitti bilbilee itti meeyyira. Waan adda addaa immoo gargaaraa ture. Laggasaa wagii godanatti gaafa ajjeesanii yaasee itti sirban. Daawuditti himee jira. Kaasaa. Jeesuuf deemanii kaasaa. Lammaan illee. Daawud kaasuu dhabuudhaan laggasaa wagii ajjeesame. Har'aas deebi'anii. Ifi sabboonaa ta'anii. Sabboonaa ta'anii namni kun sabboonaa miti yoo jedhan ijoollee meeqatu barataa ture isaa keessaa hidhamuudhaaf kan nu wajjin ijaaramaa ture kan itti dammaqame daddaffiidhaan barnootaaf jedhee aksesii qabuun biyya Ingiliziitti biyya Ameerikaatti ijoollee ergi baay'eetu jira yuunivarsiitii keessa. Haan kan ammataa goobee. Nu gargaaraa ture. Waan goonu nutti himaa ture. Indaan qabsoorra ture. Warra har'a sabboonummaaf iyyu kana dura afaan Oromoo afaan federaalaa ta'u jedheef EPRDF keessatti kophaasaa gaafa mormu nuuf ichisiiftaa dhiisii warra jedhantu jira. Walgahii EPRDF irra isatu dura afaan Oromoo afaan federaalaa ta'u. Hirrifate namni baay'een gaafasa. Nuuf ichisiise mucaan kun jedhani. Nu deessisiisuu deemaa dhiisii. Dubbii tana nutti hin kaasine. Innaa har'a sabboonaa miti sabboonummaa maaliin qabu naftanyaa. Bifa kamiin naftanyaa ta'a. Sabboonummaa jechuun isa kami mee warri afaanin iyyu guyyaa tokko warri baay'een afaanin iyyu kun fakkeenyaaf agabuu bulee beekaa beela'ee beekaa Oromoodhaaf dheebodhee beekaa Oromoodhaaf itti dararameera gadadoo adda addaa argeera Oromoodhaaf maatii koo facaaseera Oromoodhaaf qabeenya koo dhabeera Oromoodhaaf namni bar guyyaa takka bishaan ho'aan dhugin Ameerikaa taa'ee Gibsi dhufee eerpoortiidhaan baqatee Gibsi keessatti wayyaaneen na qabdee Gibsi keessa magaala Kaayiroo dhaabbachuu hin dandeenye. Eerpoortii irrayyuu baqatee kan deemu hunda amma goota ta'ee lafa dhiphisa. Ana malee namni hin jiru carraa adda addaatti fayyadamanii sabboonaan anaa kan jedhan soba Oromoo ittiin burjaajessuuf. Sabboonummaa eenyumtuu naan kennu eenyummaa kootitu naa kennu. Eenyummaa kooti miti sabboonummaa koo akkana nutti of madaaleen akkana of jiraachu eenyummaa kee namni si keessan kaa'u. Sitti iyyee si keessan kaa'u eenyummaa koo ofumaaf han qabaadhaan. Oromummaa haadhaaf abbaa kootitu waan Oromoo ta'aniif Oromoo ta'e hin bitanne warra qabsoo gaggeessaa tunirraa bitadhee yoon isaanii walii ta'uu baadhe narraan deeffatanii kennaa rabbiiti. Otoon Jaappaanistis dhaladhee Jaappaanaawiin ta'a kennaa rabbiiti. Kanaaf akkasitti tolaallee gaariidha. Isuma kana hojii wal qabsiistee kan waan ammaati jettee waan yaadachiise. Warri sabboonaadha nuti ifiin jiru kun
suuraa aanoleetii fi harmamuraa aanoleetii fi calii calanqoo jalatti suuraa ka'u dhaqanii ammoo nama suuraa san wanta san yaadannoo harmamuraa aanolee sanii fi calii calanqoo akkasitti tolchee bareechee seenaan san akka hin banne akka yaadamtu godheen ilma Minilik jechaa ifi immoo waan sanuun tolchin dhaqanii jala suuraa gizee kaan abbaa waan san achi tolchisiiseetu sabboona moo abbaa suuraa jala ka'eetu sabboonaadha. Dubbii teenyatu garagalcha ta'ee bar safuu dhabame. Safuu noo dhabame hawaasni tokko safuu qaba. Aadaa qaba. Adeemsa qaba. Kanaaf nuti ijoollee abbaa gadaa yoo jennu abbaan gadaa akkatti ummata kana sheeppi godhe qaba. Hawaasni Oromoo kun adeemsa sirna gadaa keessatti Oromoon sheeppi ta'ee safuu akkatti haasa'u qaba. Akkatti deemu qaba. Akkatti immoo hawaasa isaa naannoo isaa ijaaru qaba. Oromoon hin sobu. Haqan jal'isu hin haqan qaalu. Haqa dubbateet haqa isaa gaafata kan dharate immoo kun dhara'e. Aannolee gaafa harmamuraa aannolee siidaan dhaabbatu wayyaaneetu dhaabee haaloo waggaa 1,000 duubatti deebisanii Amaaraaf Oromoo wal fichisiisuuf jedhanii Amaarti bakka jiru OPDO warra gaafas turan warra amma jiran kanas finnu malee jedhanii diignu malee jedhanii waraana bannu malee gaafa jedhan warri keenya sanuma keessaa tokko turan. Yookaan wayyaaneeti ijaaree dhineetuma poosti godhaa turre waa jechaa turre. Egaa wareegama guddaa kaffalameetu hawaltii naannolee sun ijaarame. Siidaan sun calii calanqootis akkanumatti dhaqanii dhagaa walirra tuulanii biraan deemu. Wareegama guddaadha. Wanti dhufe haa dhufu jedhanii otoo TPLF biraa dhiibbaan guddaan irra jiru dhiisaa otoo jedhamu. Wanti dhufe haa dhufu kuni seenaadha. Seenaa kana dabarsuu qabna baruma baraa naannolee jennee afaan hin duwwaa dubbachuu qabnu seenaa dabarsuu qabna seenaa hojjechuu qabna daniitu hojjetan. Namoonni akka kootii biyya alaatii yaa'ee dhufe kun achi jala dhaabbate aannolee seenaa achi jalatti suuraa ka'a. Silaa galataa warri kana hojjettan galata qabdu galatoomaa wanta fe yoo jiraate kana tafe itti guunna. Kan kana gootaniif immoo galatoomaa jechuudha qabu ture. Safuu waan garagaleef dhara dubbatee namni jiraachuu waan bareef gabaa dharaa keessatti daldalachuu waan bareef dhara dubbachaa turan malee isaan iminti takka huuba takka keessaan qaban galateeffachuu qabu ture. Hundi keenyayyuu warra sana godhe galata qabu jenna. Waan hafe immoo itti guunna. Bareeda sagantaa marii keenya walii galchuu keenya dura gaafii mootummaa kana keessa mootummaa Oromoodhaan hoogganamtu kana federaalaa keessa gaheen Oromoon qabdu waa xiqqoo hedduudhaa miti jechuudhaan warra rooba keessa dhukkee kaasuutu jira ololaaf mootummaa kana jibbisiisuudhaaf ummata warra ganamaa galgala kijibu. Akkaati jettee reefu akkiniin ani itti guddadhe illee akkiniin itti amanu illee akkasi Oromoon safuu qabdi waan dhugaatiif ni mormiti ragaa baati waan sobaa immoo soba jetteeti Oromoon diddi ammoo warri ija haddatee nyaaraa haddatee soba ilma abbaa gadaa kana Oromoo jibbisiisnee Oromoon isa cabsine jee irratti dalagachuu jiru Oromoon aangoon qabdu jaa meesii tanarraa maal jetta osoo xiqqoo yaada keessa maqaa beeytuuf nu kannite. Sanarratti baay'een dubbadhu. Baay'een dubbadhu hin jedhu keessa gadi bu'ee waa lakkaa'uun naqu. Waa tokko garuu sii kaasuun barbaada. Dargiin gaafa diigamu jeneraalonni maal suuraa isaanii gaafa jeneraala ta'anii kaa'anii duuba dhaabbatanii kadhachaa turan. Namoonni digirii qaban namoonni waa ta'an barmoota guddaa qaban mataan isaanii tuqame
yookaan immoo yoo karaarra dhaaman yoo karaan jalaa bade suuraa duriisanii achi kaawwatanii ittiin kadhatu jechuudha. Kanarra ogeesse tootaalii kasaartee lammata naman taatu jechuudha. Innaa warri keenya baay'een waan akkasiititu nurra ga'e natti fakkaata. Kana waan jedhu federaalizimii humnoota federaalizimii jedhaniitu maqalee oolu baay'een nama. Biyya kana federaalizimii kan fide TPLFitu ammas federaalizimii kana nu deebisaa jedhanii. Gariin immoo kanuma isaan akka saree sansalatatti godhanii hidhanii lafarraa harkisaa turantu humnoota federaalizimii TPLFitu federaalizimii dhugaatii federaalizimii nuu fidee jedhanii deebi'anii maqaleetti gaafa sagaduu jalqaban edaa durumaanuu kasaareetu qabsoo keessa ture. Kan waa tokko gara itti deemuu qabne kan itti dukkanaa'e kan uumaan beeyin kan dargaggoota keenyarraa keessa buqqisaa ture kan isuma sansalataan hidhee isuma maqalee dhaqa kanaa sansalataan hidhee kan dhukkuba ja'a kijibaa ture kan fincaan gurra keessatti fincaantu jira qilintoo keessatti maakalaawii keessatti isa iyyuu immoo afaan keenya saniin arrabsaa ati maaloodha jechaanii mee namicha akkasii ati mee haasa'e akka kaleessaa jechaanii sabummaadhaan nu arrabsaa amma dachaanee yoo maqaleetti federaalizimii dhugaa jennu qabsoon kaleessa nu goone bilaasha soba jechuudha. Duraanuu qabsoo sabaatti akka nuti hin jirre ragaa dhaabata. Eegasuu maal federaalizimii dhugaa eega qabaanne eega federaalistii dhugaa taate eega rakkoon hin jiraanne maaliif TPLF irratti qabsaa'uun nu barbaachise? Maaliif wareegama kana hunda kaffaluun nu barbaachise? Maaf dargaggoon kun hundi buqqa'uu hidhamuu dhumuu nu barbaachise? TPLF wajjiniin giiftii keenyanne itti sagannee federaalizimii situ nuu fide qooqa afaan Oromoo situ nuu kenne situ Oromiffa nu dubbise siin jirraa jennee jala jiraachuun nurra ture jechuudha. Keenya dubbiin kan bade gaafa maqaleetti deemnee sirna kaleessa nu hidhee gurra keessatti fincaan nu fincaa'ee sabummaan nu arrabsee qeessa nurraa buqqisee nama jiraa miila irraa cicciree dhiira meeqa kolaasee dubartii keenya meeqa gudeedee akka malee godhee akka fiixee sanatti eegalee federaalizimiin isa malee jenne gaafas ani naa galeena. Edaa akkas keessa jirra edaa nutu nama akka keenyaa kanatu qabsaa ture maqaa Oromootiin kan jedhu Oromoo ta'ullee yeroo itti jibbisiisu natti mul'ata baay'een gadda. Kanaafuu amma immoo deebi'anii ministeera lakkaa'uu maali raajiin qabu kun. Kuni qabsoodhaaf utuu hin ta'in bu'aa dhuunfatiif. Mootummaa tokko keessatti intinaan kan madaalamu taa'itaan kan madaalamu ministeera baay'ina ministeeraa miti. Gaafa baay'ina ministeeraa yoo ta'e gaafa TPLF ministeerri Oromoo bashi 6 7 8 sagalfaayyuun ta'a. Ministeera hundumayyuu Oromoodhaaf godhanii taklaa ministeerii saba biraa yoo ta'e waa tokko gatiin qabu. Taayitaan eessa jirti? TPLF waa 3 duwwaa qabatee ture. Ministeera takkittii qaban. Dhimma biyya alaa qabate. Security qabate. Raayyaa biyyattii qabate. Ofii Prime Ministeerii ta'e. Sanaa achi yoo faranjiif kenneeyyuu maal gatii qaba? Faranjumaaf. Innaa taa'itaan eessa jiraa? Akkamitti sheer ta'e? Jettee achi keessatti ilaaluudha malee amma Oromoon ammasii Oromoon 100 sun 200 maal jedhanii waa lakkaa'u suuraa kaleessatiin daldalu suuraa kaleessatiin kadhachuu hin taane duraayyuu sirna beekuutu irra jiraata. Warri kana jedhan bar sirna hin beekani. Haati beeku sirna tokko akkamitti ijaarama?
Sirni tokko maal akkamitti dhaabbata maalirra dhaabbata bu'uurri sirna tokko hundee sirna tokko isa kamii waaltaan sirna tokko isa kamii waan beekan waan hin qabneef fedhuma guyyaa guyyaadhaan waa dhabuurraa kaanii boo'uuf iyyuurraa kan hafe entinaan hin jiru. Mootummaa naftanyaa deebisuu keessatti barri TPLF bahee dhiisee bahee miti. TPLF dhiisee bahu badhaadhina keessatti naannolii salganuu bar badhaadhina nu wayyadanii dhufani. Kan bahee TPLF sirna bittaa waan ta'eef bituu waan bareef persentii 6 ta'ee persentii 94 waan bitaa tureef inni persentii 6 biyyattii keessatti ummatumti isaatu 94 immoo of jalatti bitaa waan tureef amma badhaadhina keessa dhufeef gaes persentii 6 duwwaa fudhatee dhufa waan ta'eef isaaf du'a waan ta'eef dhiisee keessaa bahe. Warreen kun immoo warra isaan bitamaa ture waan ta'eef badhaadhinni kun nuuf hojjeta. Ida'amni kun nuuf hojjeta. Kuni ijoollee abbaa gadaatiin diizaayin ta'e ijoolleen abbaa gadaa immoo hammattoota Oromoon hammataadha. Malee dhiibaa miti. Saba qoqqoodee gariidhaan dhiphaa gaafa TPLF bar Oromoon hundumtuu xabbaaf jedhama beekta miti. Xabbaaf jedhanii akka hawaasaatti xabbaaf dhiphaa nuu kennan. Amaaraan timkii jedhu. Targaa Adda. Warra sabaa warra kibbaa kanaan immoo sivinnaa eleellooma. Intinaa kan hin qabne maalummaa kan hin qabne uummata qoqqoodanii abbaa qabeenyaatiin qoqqoodanii maxxana abbaa qabeenyaa maxxana abbaa qabeenyaa limaataawii baalaafti xigganyaa baalaafti akkasitti hawaasa kana cicciranii akka adda addaatti cicciranii bitaa turan. Kanaaf abiyootaawii minaaminaawii tsara abiyoot tsara minaamin tsara limaat jedhanii uummanni hunduu qoqqoodamee hiriiraan mana hidhaa eeggata jechuudha. Akka biyyaattuu biyyattiin mana hidhaa waan taateef maakalaawii fi qilintoo kana tartiibaan eeggata jechuudha. Kanatti dhabamsiifameetu badhaadhina jechuun ati Oromoon ilma hoo dhalchite maqaa gaarii itti baafta. Maqaadhumarraa takkaa Itoophiyaa keessatti maqaan akkasii maqaan hafuura namaa kennu maqaan xiqqoo miira gaarii namatti dhaga'amu. Abiyootaawii dimokiraasii abiyootaawii minaamin ifidirii jedhee dargiinis gaafa duraa maali innis abiyootaawii maal qaba abiyootaawwiidhaan kan guuteedha. Kan nama suukanneessu gurra namaatti kan nama sodaachisu kan tarkaaffiidhaaf qophaa'e kan isaaf hin bitamneef muruuf ciruuf qophaa'e sirna akkasii keessaa gara badhaadhinaatti dhufne uummattoonni Itoophiyaa guutuun isa bitee alatti sirni kun nu baasa sirna gaariidha. Federaalizimii kaleessa sobaan nutti fayyadamaa turan federaalizimiin dhugaa amma ofiin of bulchinaa. Federaalizimiin dhugaa isa ammaa kana badhaadhina keessatti ofiin of bulchina. Qabeenya keenya irratti najanya eenyummaa keenya guddifanna. Amma sirriitti gallee jedhanii dhufanii galan. Namoota keenya tokko caalaa isaan irratti naftanyaan miidhaan uumne kibba irratti naftanyaan hin miine Sumaaleef finne TPLF Sumaaleef finne jeneraalotaan bitamaan turre bajeta isaanii jeneraalonni nyaataan turre nu mogziitii TPLF hin bulaan turre kibbi mogziitii hin bulaan turre bitoo balaayifaan nu bulchaan turre kana jalaa baanee of bulchinaa akka immoo nama sagal hojira hojiiftuun namni miliyoona 3 qabus kan miliyoona 50 qabus walqixxee harka baasaan turre akka gahee keenyaatti maajoritii ruulii uummanni guddaan kabajamuu qaba akka gahee isaatti kana hundumtuu fudhatee kana nu baasadheetti deeme naftanyaa fiduufi jedhan eeganu naftanyaa finne kibbi maa fudhate Somaaleen maa fudhate TPLF gargaara san jiraa fi naqanii isa bira Affaar maa fudhate Affaar hin gowwoome Harariin maa fudhate koy Affaar uummata gowwaadha gowwaa miti
akka namoonni keenya jiru hin gowwoome Somaaleen gowwaadha TPLF hin beeku naftanyaan beeku kanaafu keenya achuma kasaarree waan ta'e waan kasaaraa duwwaa haasofne ummata burjaajessuu fi waan xixiqqoo kana keessa deemne waa lakkaa'utti deemna malee sirna tokko keessatti silxaana yookaan aangoon taa'itaan eessa jira kan jedhu hin beeku namichi annan beeka waan ta'eef sitti himu. Tole. Guddaa galatoomfadhaa dhuguma akkuma isinuu jettanii gaafa namnummaan si gabroomsaa ture si hidhaa turee fi si cunqursaa ture bira waa qajeellaaf deemtee akkuma namni dhaqe san fadhiinsaa tasabaan ta'in fi tadhuunfaa taate tan namaa galtu warroota akkasitti maqalee dhaqee Geetaachoo Asaffaatii fi Geetaachoo Raddaatii fi kanaa hojii ta'a isaanii halkan waa olma mari'atu viidiyoo wayii anuu gadhiiseen ture gaafas biyya alaatiin ture amata baatii 9-10 dura gaafa achi dhaqanii eegasiis gareen akkasii deddeebi'aa jirti ammallee deddeebi'aa jiranii maallaqni achirraayis dhufaa jira yeroo bira tana yeroo biraatti deebina Koloneel Abbaba Garasuu marii keenya walii galchuu dura wannin dhaamsa ummata Oromootiif akka sabaatti qeerroodhaaf akka abbaa injifannoo kanatti dabarsuu barbaaddu yoo takaasuu barbaaddu jiraatte carraasee kanna. Ani waggaa 250 qabsoofne waan arganne qabna har'a waan irra geenye qabna qabsoo walitti darbaa dhufe nas geenye har'a waan arganne qabna sanarra dabarree biyya kana harkaa qabna wanti nu hir'ate jira adeemsaan itti guunna keessattuu diinagdee irratti rakkoon biyya kana keessa gadi fagootu jira dargaggoon baay'een hojii hin qabu hojii dhabeefni guutee kun egaa rakkoo waggaa 250 walirra darrabamee dhufe waggaa lamatti waggaa tokko walakkaatti fixuun hin danda'amu. Inni lammataa waan arganne kana jabeeffannee qabachuu qabna. Of harkaa baafnee barumaa bara duubatti deebinee qabsaa'uudhaan wanti nu uummata kanaaf finnu takka illee hin jiru. Kana waan ta'eef dargaggoon keenya beektonni keenyas warra beekaa jallisu kana hubachuu danda'u. Waan deeggaru hubannee yoo deeggarre yoo wareegama kaffalleefanii rakkoo irraan qabu. Otoo hubatiin garuu hubannoo tokko malee waanuma Facebook irratti sobaan faca'uuf waanuma miidiyaa sooshaal miidiyaa irratti tokko ka'ee jedhuuf waanuma fedha isaatti guuttachuudhaaf ka'ee dargaggoo keenyaaf uummata keenya waan madaa kaleessatiif waan har'a hin jirre akkan sila galee bulguu siin jedhe waan har'a barbaanneen argine waan hin jirre waan hin fakkaanneen nu gowwoomsee karaatti nu baasee wareegama hin taane nu kaffalchiisuun hin qabu. Keessattuu dargaggoon keenya hubannoo waa deeggaruudhaaf waa mormuudhaafis hubannoo gahaa qabaachuutu irra jiraata. Hubatanii deeggaru hubatanii mormuu waa hundammoo ija qaroominaatiin laalu. Barri bara qaroominaati barri bara addunyaan qaroominaa wal caaltee wal bulchaa jirtuudha. Afaan qawwee caalaa qaroominaa teknooloojiidhaan wal bulchaa jirra beekumsaan intelligensiidhaan wal bulchaa jirra. Hubannoo dargaggoon keenya hubannoo qabaachuuf qaroominaan of guddisaa deemuuf waa'ee uummata isaa waa'ee hawaasa isaa waa'ee biyya isaa waa'ee saba isaa qaroominaan hubannoodhaan laaluu danda'uu qaba. Calliseetuma girrisa hunda keessa bu'ee girrisuu wareegama hin taane kaffaluu hin qabu. Kanarraa of eeguu qaba. Hubatee deeggaruu hubatee mormuu akka qabuun dhaamsa dabarsuu barbaada. Ulfaadhuu guddaa galatoomii Koloneel Abbaba Garasuudhaa wareegama aarsaa fi daadarkaa qabsoo Oromoo keessatti ilmaan Oromootii achi dabarsite afeerraa nuti asitti sii kannine nu jalaa awwaachuudhaan nu kabajanii qophii keenya kan soora Nubia miidiyaa irratti dhiyaatanii yeroo dheeraa fudhatanii nu wajjin mari'achuu keessaniif maqaa daawwattoota keenyaatii fi maqaa miidiyaatiin guddaa galatoomis hin jenna.
daawwattoota keenya marii kutaa tokkoffaa fi lammeeffatti kabajamoo koloneel Abbaba Garasuu wajjin goone asuma irratti raawwanna. Yeroo biraa qophii biraatiin hanga walitti dachaanu turtiin wajji gootan hundaaf galatooma. Koronaarraa ifeegaa fayyaan faaya.